hundi keessanuu galatooma surprise ajaa'iban nagootan isinillee jechuun maybe isin yoo mari'atee ta'uu danda'a. Franki qofa nun godina. By the way, ani jireenya live dabar. Nakasi. Dhugaa Rabbi. Ana hedduu galatooma hedduun isin jaaladha. Maal akkan jiru hin beeku. Rabbillee galmaan gahee yaadaaf muraada keessan guutee nullee haa gammachiisu. Amin. Du'aayi godhaa fi bakka amma homtaaf hin jiru. Shugguxiin keenya harka kennatte, mucaan keenya harka kennachiise. Tokko jedheera jalaa. Akkam jetta madda. Ani iddoon gammadee fi jira garuu tuwin miidiyaa irratti na dhiyeessinaan jedha beellama qaba waan naasawaa hedduun beeku. Lamaanuu biyyaa. Everything is done. I'm on the whole line. La gammadee fi jiraannu kaleessa wallaa viidiyoo isaa wayii argee. Yaa na wajjin haasaa turre. Har'a galgala sagantaa wayii qaba miidiyaa irratti affeera TikTok irratti osoo hin taane karaa peejiitiin. Bareeda homaa rakkoon hin jiru maal. Rakkoon hin jiru lakki. Gammachuu ibsachuuf yaa. Yaa hedduu takka gammadinaa barreessi ture anu. Akka mee ummuseen wanta kana gadi fageenyaan itti deennaan kaayiroo sintu jira. Nuti keessummaatu hin beekne wallaa delivery si fide maakii akkam wallaalte isaa manallee bani jennaa humbante waan kana interview gochuu ni qabna. Isuma godhaa malee waan irraa quba qabu hin jiru ilaa amma nama fizeenatti ni akkam sila miilli keessummaa isinirraa dhaabbattee isintu gurguree miti intala akkami keessummaa la jette. Kun kan gurgurtaa miti bar. Honlaki ganaadhaa barbikkisu. Akkasumaan bakka an jiraame kennaadhuma yeroo jalqabaatiif abaaboo dhimaa kana kenneefi malee abaaboo fireeshii kana ergee fi akkana jaalalli achumaa jalqabaa jechuudhumaaf malee ammallee ganaadha inshaallah ittuma fufa. Ibsishaanuu barbaada interview godhachuu qabna carraa kanatti fayyadamne. Isa gaafadhaa waan irraa quba qabu hin jiru nama fidee natti himne ilaa amma. Asliin alaa nagaadha tokkummaa jirta. Aslimaa koomentii jala turree minulachuu. Si jala turree bar. Akkam tokkummaa nagaa. Akkuma argireen tokko maaluu dhufuu daandachuu feetee rakkoo ani immoo iddoo waan mudate laayivii keessan irratti bakkeen ture. Kun gara yaada kiyyaatti hin darbine. Ilaa amma waan gabaastu dhabiiti. Maaltu ta'e? An bakkeen ture yeroo nan isin jala seenu maakiin hin jirtu komentiin kun jeeqameera. Bakkuma dhaabadhe maaltu dhalatee dhiyoo dhufu naannachuu hidhee gabaasuu hidhee ajjidda fuurinna dididhan dhaabbe waan dhalate hin beekuan ani hin argine hojiirra ture waan ta'eef namummaa komentumaa jeeqamu dhufe hin dubbatu namni komentii barreessuu dhiisee addan baafadhe eenuman dhaabbe adda baafachuu hin dandeenye. Komentiin kun inni kaan waan biraa inni kaan konkolaachii jedha inni kaan maashaallah jedhan harkaa jeeqame. Waan duraan darbeen argine waan isin irratti gaggabde. Hin argine ture. Sana booddee laayivii nan arga viidiyoo waraabame nan arga jedhee murteesse achuma dhaabadheen laayivii irraa bahee viidiyoo loo kennaa nan jedhu viidiyoon natti dhufe sarpiraayizii wayiiti. Garuu maakiidha gaaffii nan qabu. Mana dooftoroo kan mana ummu seenaa jirta moo mana kee jirta na dhibe achitti. Hayi mana siiti maal bakka siin taa'artu hin argitu? Bakkuma duraan laayivii teessee jirtu. Wanti kun qalbuma keessaa hin qabdu maakii akkasumaan dhufee ta'e wannati qalbii keessaa hin qabne dhufee ta'e moo wannati qalbii keessaa qabdu wayii fakkeenyaaf viidiyoo yeroo nan ilaalu kan itti mana bani kottu taa'e jennaan dhuftee teessee abaaboo wayii dhuftee kaa'amte viidiyoo sana hin akka kaa'e beedduu addootora ziliitu kaa'itee beeku faayida ishee kibee ta'a amaanaa fide akka amaanaatti fide moo ummu seenaa ta'e keessee deebite waan jedhu ishee kibee taachi keessatti hin dubbanne hundi kaa'inuma badde boodallee mul'anne ni kaa'e sun. Yoo faamiliidha akkamitti keenya bannaa? Sapiraayiziidhaaf yaanii xiqqoo si jira mitiire waan sapiraayizii ta'e mul'achuu dhiisuu maltu waan jira yaadeetani. Baay'ee isinii gammanneera walumaa galatti akka miidiyaa keenyaattis. Gabaasa keessan tokko dhiyeessinee turre haadha faatee komiinuu irratti kaalte lafa buleeyyii jennee tarii maanoo xumne irra fakkaanna.
lafa buleeyyii jennee gabaabne kan jiraanatti fakkaata kuni gabaasa keenya akka mormu nu taasiseera. Fuulduraa fi miidiyaan keenya isin jala bu'ee kan isin hordofu ta'a. Gaaffii isin gaafachuu bakka inni jirutti jetteetta kana dura isin gaafachuun egaa bakkuma inni jirutti isin gaafanna. Qobaatti isin gaafannu maaliifi jaalalaan galaana jaalalaan nyaatamtanii waan jirtanuufi galaana jaalalaa keessaa qurxummii waan nyaataa jirtanuufi galaanni jaalalaa kun egaa cimaa waan ta'eef achi gaafanna achitti isa biratti gaaffii yoo yeroo arganne akka carraa wal biratti isin arganne rakkoon qabu. Baay'ee tokkummaa oduu haye gabaabsisaa. Hayyee jaalala milkii isin eega jaalala milkii rabbi jiraaf haa godhu garuu isin maakiin bar nama kennameefi nama kenneef kanatu gaafatamuu qaba malee isin maal gaafatamtire? Waa hedduu dhagaa walitti funaannee jirra. Iddeetti jaalalacheenu ishee gaafadhee ture kana dura guyyaadhuma Nama qabna inshallah ibsisha qormaata keessa seenaa namoonni ergaa gammadanii dabarsanii hedduu jira gara keessaatiin telegiraamaan hedduu jira isa mootu dhiyeeffannee inshallah gara ibsishaatiin makki biras akka abdiin qaba. Tokkummaa jabaaddotillee haqa barbaadaa jirta sooshaal miidiyaa irratti xiqqoo maddoolaa waan orgu jijjiraa beektaa yeroo hedduu akkasii irratti ni hirmaadhu. Garuu ammoo mootu dhugaa jiru ibsisha wajjin irra sa'aatii booda yoo rabbiin laafise sagantaan qaba. Bareeda bakka sin hordofna. Maaki akkam jette? Bareedaadha isin hordofna. Madda walaabuu keenya madda atillee maatii keenya nu jiraadhu siin jenna. Akkasuma bakka maakii sittin dheeressinu gaggabaabsadhaa jirta amma booda kana beektaa. Onni waa'ee jaalala dubbachuu barbaadde malee waa'ee yaasaa dheeraan barbaaddu. Museera tillee nagaa ta'e ulfaadhaa galatu baa isin irraa ba'a nuuf jiraadha. Galatoon. Hayyee akkam jirtu Museenaati? Nagaadha wallah alhamdulillah. Ati akkam nu si gaafachuu qabna malee irra faartan.